السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أنس محمد وهذا أخي يوسف حسين. نحن طالبان في مادة اللغة العربية للمرحلة المتوسطة في مركز دار الهدى لتحفيظ القرآن الكريم والتعليم الأكاديمي. درس اليوم الاسم، الفعل، الحرف. الاسم يعرف بال أو التنوين مثل الكتاب ومدرسة. الفعل يدل على حدث زمني ماض أو مضارع أو أمر مثل كتب ويكتب واكتب. الحرف لا معنى له إلا مع غيره مثل في، على، لما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسيني دي سكنا ما شاء الله جرا. ما شاء الله. ربي سنها قدس وسنها مدس جرا. ربي سنها قدس وسنها مدس. إفا على ما ربي سنها تايس جرا. Egaa jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenyaa wirtuu hifzii quraanaa fi barnoota Daarul Hudaa magaalaa Shaashamannee keessatti argamu wirtuu barnoota akaakulee garaagaraa barsiisuudhaan biyya keenya keessatti wirtuu jalqabaati. Wirtuun kun bara 2017 barattoota 200 ol fudhatuudhaan yookaan simatuudhaan barsiisaa turee jira. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin barumsi wirtuu kana keessatti baratamu hifzii quraanaa, barnoota hadiisaa, lugaa arabii, lugaa ingiliffaa, barnoota kompiitaraa, barumsa ispoortii yookaan teekwaandootii fi akkasuma barumsa akaadaamii kutaa tokko irraa hanga kutaa 8tii jechuudha. Egaa hiree bareedduu tana warroonni argattanii ilmaan teessan iddoo kanatti barsiisuudhaan argamtan baga gammaddan, baga walumaan gammannee isiniin jedha. Bara itti aanu bara 2018 keessa barattoota muraasa barumsa kanatti dabalamuu barbaadan simachuudhaaf ji'a 11ffaa kana keessa qophii isaa xumuree isin eegaa jira. Egaa iddoon qabnu baay'ee muraasa waan ta'eef warroonni hiree kanan arganne kan argattuudhaaf hawwaa turtan akka hiree kanatti fayyadamtan asumaan isin yaadachiisa. Akkaataan itti baratamu barataan barbaade barumsa qofa baratee gara manaa galuu danda'a. Barataan barbaade barumsa baratee nyaata manaa fidatee iddoo bultii barumsa galgala baratamullee qooda fudhatuu danda'a. Yoo kanaa mitillee kan jedhamu taate tajaajila guutuu isaa as keessa nu bira jechuudha. Barnoota iddoo bultii nyaata guutuu isaa tajaajila as keessatti eegana ammallee argatuudhaan baratuu ni danda'a. Kanaaf wirtuun hifzii quraanaaf barnoota Daarul Hudaa wirtuu akaakulee barnoota garaagaraa uf jalatti ammatuudhaan akka biyya keenyaatitti wirtuu isaa jalqabaati. Faaruun kan rabbii keenyaati. Eegana yoo rabbi fedheetiin jedhe inshaallah dhaloota biyyaa fi biyyootana dachii tana ni bareechan jennee boru abdannu. Eegana ammallee asirraa oomishnee addunyaadhaaf raabsuudhaaf deemaa jirra. Ilmaan teessan ta'in eegana ammallee sagantootii garaagaraa isin dhiyeessuudhaan isin gammachiisan kana maashaa Allah guddadhaa, mul'adhaa, dubbadhaa, ijji hamtuun isin hin arginiin waan keessan isiniin jedhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.